ينكي يرو أمتي نما تقوم خيديكو قبصا خيديمتي دوغان سيبا يو نما قوي هدتي درلولو تريتيلي والله أكا قبصون تري ملكو ينفلولو تري درتو ماو سيقل أي بوما بر فاقتي لفتي سوبر كماتي أورومون دمو جرتو بر إجال لالتي أركو جرتا بر بقاتي أورومون بقو جرتو إجال لالتي أركو جرتا بر يرو أمتي كميتي هواس الدديد يو قبصاوا أورومو تاتي أي قبصاوا ميقا چنينتي وسيتا وجرا غرغارسة توقو دبي قبصاوا إلمان قبصاوا تا ميقا بيجر ركچو جرا بجرو بيجر بقر ركچو جرا أولباني أنا إلمان أبلوتي أورومون ناون غرغار يعني أورومو والرب باسنيني بيخدي مالف فايدة قبصو راي غرتي سأو قبني جرا فرست أوفر يواتي قبصاوا تاتي وجي خيسي ممالي أتيو إفيوني سانيفو وبوليجان كيا أمتي ونين ورباچي ستوكم مادا مالي والديغو والمارتو والميتر كشوتو ميتي ويرو حيوتا خينيا خان ربو لي فيدتي لال ومني أورومو خنو متغاري حيوني خينيا لين أندرستاند غلوكو سيغلي ummata bar khota wal nutati yonu bilisom subatani len gobron fadda wal manuta ummata jibar hayyama isini khandi bar dunya ranjiru manni kanati ummanni ko ummata oromo gari injiru bar me wal manuta nu isini dume ango isin qabsisa ummanni juni jira injiru ummata gari khana baadatani wanni isin sodatan wanni isin ifduba dibitan hinjirtu jechu فول درت تركان فتشو يروني سا أما جد تقول أورومون والنوتا حاجي والنوتا أنغونو خنا يسنين إنجن نجيمون وبوف تاني أنغوني كابتني جاية أنغون تناماسنا ما هم تجيسي مرو جاور تايي شيكا بوتا أي دكتور لما أي ورحيوتو بوتو خنا لكايغا هندنا ماجي والله سنين داوة تكون هند أنغو متى نجيس وانسان دبسني أما نمشي كم كده أكا أنغو قالوا يتو نمنيو توك أنغو كويسة ماله أما أتي واجرة تجر تخيسة أنغو قبض بيجتنت بيج ديمقراطية تنت سنيفو أنغو لغاسو يو لفتسر لغاسو يو جارمي أنغو نمهم دقيس لفتي أفتيتي خون الرادو اللوما خون الرادو ilmaan itti barsiifachuu seenaa jechuudha. Saniifuu sabni Oromoo baduufi dhaamsanii nan siidhaan. Yoo sirni kun xiqquma biyya sanirra taa'e wallahi wanni Oromiyaa jaan baduufi. Akka ati Oromoo jibbitu, akka ati Oromummaa tuffattu, akka ati sabboonummaa tuffattee Itoophiyaa leelliftu si godhu jira jechuudha. Mimma laala warri qabsaa'onni ciniinnataan dur Itoophiyaa nuti duraanuu yoom Itoophiyaa diina jenne بربو ويانين أما صدوم بولشة تخراي كبتة أمة سي بداسة مقالة سنبر إنجليز فكيسيته روما فكيسيته أمة إثيوبيا بولشة تسبون مادان دونالد ترامب يقول كان إني يكميك اتباعه أمريكا يكميك اتباع سني بارتي ديمقراطي تجارن بارتي ديمقراطي مالك ميك الرجل نكني يكتلا إني دروغنجل شو تريهون دعيا سنيتي sabboonummaan waan keessa jirtuuf sabboonummaa dhaammoo ati sigale sabboonummaa jechuun fooyyensee sigale sabboonummaan taa opiidiyoo tikiree jalaa bilisoomsite qeeroo lubbuu kannisiifte sigale kana tuffachiisu jiraa jechuun maaliif Oromiyaa tana diiguudhaaf dura sabboonummaa Oromiyaa tana Oromummaa tana gabbuusu qaba. Akkati waan guddatti ilaalle si godhu qaba Oromummaa maal Oromummaan Itoophiyaan keessa jirre bu'aa maal qaba akkan bakka Oromummaa tan akkati tuffattu aadaati akkati tuffattu akkati if tuffattu sigale san si godhu dura amma maal godhu jira Oromoon gartee Oromii uummatanaa akka irraanfatu godhu jirani jechuudha idduuba maaliin si tuttuqa bar aadaan Oromoo aadaa qeenteedha bar biyya diitii sigale seenaan Oromoo seenaa qeenxee waan ta'eef seenaan calii calanqoo seenaan harma muraa aanolee bar seenaa biyya diiduu kana hunda dhabamsiisuudhaaf waboo gartee waan akkana haasoytuu fi ijoollee akkanumatti
qawwee qabattee muka keessa haatu sana dhabamsiisuuf bishaan goysuu garba guddaa goysuun nu barbaachisa. Akkamiin beeleysuun Oromoo tan akkamatti jiran kana beeleysuun gudeeduun mana barnootaa dhaquu dhorkuun manni barnootaa isin hin barbaachisu jechuun daangaa isii cicciruudhaan sigalee Oromoo biizii godhu Oromoo balleessuudhaan karoora isaaniiti jechuudha. Sigalee karoora isaaniiti jechuudha. Yoo tana laalteen garre maalirra qabsaa'u turteeti maalirra qabsaa'u turte. Asdiibanii uggii uummanni dammaqe bari isaa miti way abiyyi halkanii guyya ceehaa way halkanii guyya jijjiirama saba kanaatii rakkata bar warra jalaa kanaa siin jedha jalli kee haa cufamu achiin hafuurri si qabamee rabbi si haa dhoosu gara warra jalaa ka maali warri jalaa aangoo maal qaba mee warri jalaa aangoo maal qaba hirriba namicha kana gaafatani warra jalaa kanaatu bar waan inni gaggenne maal Oromoo hataa isaantu saba hatu jira mootiin hattuu guddaan qaallicha sheeytaanticha kana kamataa zanzanaa sigale kana hata nunjee ani natu jeetiin didi malee jee sigale hata nunjee jaami kunoo warri isaa wajji dalaguu ture gabbee taayyee danda'a itti babbaqaysee mee kunoo mootii ifatti hattuu labsu meesan sikreetii jee haa jennu gaafa maallaqni jijjiiramu raayyaa ittisaatiin maallaqa bakka gartanii zarafadhaan jennani miidiyaarra gabbee miidiyaarra gabbee kan hin jennani so kana warra jalaa kanaa waa hata malee way inni waa quban qabu way inni maamaarreen ta'u haya badabu saniifu warri jalaa kan gartee ajaja isaatii wajji si hatu jiru warri jalaa ka ajaja isaatii wajji wanta ta'u jiru jechuudha. Amma faarsee bulaa kanarra guddaa laalame xiqqoo dubbateeti dhiiru viidiyoon tun isa gammachiiftee yoo viidiyoon xiqqoo waan sabaa kana dubbattu jiraatte takkaane kaasa takka yoo ajandaan tokko dhufe mee boruun isinii dubbadha mee iftaanin isinii dubbadha qulqulleeffadheeti akka isaanii fedhu gaafatu deema bara akkamitti waan kana dubbadhame akka isinii ta'utti yaa gooftaa kiyye bar yaa boleessu iftahuun kun hanga bilisummaa bara hanga nuti rakkanne gaafa bildiqinnaa tana keessa jiru sigale yoo dhugaa sabaa tana dubbanneen dubbiin wal dhiitti sigale so hangas takka sirakkisa jechuudha hangas takka sirakkisa jechuudha hangaafaan isiniin juusan gaafaan namicha kana marmeela udaanii keessaa uggii fuunee gartee shittootti faffacaafnee deebifnee namichi kun gartee hin xaaramu guyyaan isiniin jeesan mimma dheengadda fannoo taatanii miitirkishoo taatanii maarree taatanii janii jaawar faarratti ololuu turan haaya irratti ololaa innetti dhiifne osuma isaan tana ololanii bara abbichuun akkana daangaa oromiyaa falmu jira abbichuun kana miitirkishoo isaan jechuu jiraniiti dhufee kunoo muyyaalee hirimma haya tana akkamitti deebisan gaamma amma maal jechuu je muyyaaleen lama magaalaan lama takka isaan haa fudhatanii takka maarreedha guhuma jaawwallaalanii si gale faarsii bud amma eegita tanarra jabduutti fiduuta amma abiyyi muuxannoon inni qabu dandeettiin inni qabu yoo jiraate guddoon nama isa deeggaru qaanfachiisuu salphisuudha si gale waan qabuu fi waan gadhiisu wallaalchisuu qofa si gale bar muyyaaleen bakka lama jirti miitirkishoo referendamiin biyya oromiyaa qofa keessa gaggeeffamti referendamiin oromoo qofa gaggeeffamti Somalee keessatti jijjiinni teenyaami jijjiga keenyaami Jabuutiin tun mataan isii teenyaami osoo dhayinachi referendama goona jenne kam nu godhan pirezidaantiin isaanii ni usa maaliif bulchaan isaanii ni usa maaliif bulchaan godina isaanii ni usa maaliif hin usanii jechuudha that's why
ummata isaaniitirra abdii qabanii jechuudha. Ummata isaanii keessa jiraatan. PP'n uummatarraa abdiin qabdu. Kaataa xiyyitii ofarraa abdii qabdi. Uummatummaan qabdu, bu'uura uummataan qabdu. Paartiin tokko yoo bu'uura uummataan qabaanne uummatan dhageeffatu. Amma bara ABO'n akkamma jirtu kanatti yoo hoottuu filmaatan hojjisee ni jette boontee garaa dhiibdee seentii bara Oromiyaa keessatti. Maaliif ummata si abdattee jechuun uummatarraa dhuftee jechuudha. PP'n uummatummaa waan jedhamu kana uummatan qabdu. Uummata isiifduu uummata lubbuu isiitiif kennu qabdu. Ammoo waan maallaqa qabduuf namaa bittee lolchiifti malee. Namni kaayyoo isitti amanee lolu hin jiru. Wallaahi rabbittiin sii kakadhee sii hima. Yeroo Abiyyi paarlamarra taa'ee haasawa sanaa sa'u Zinnaash waan inni haasa'u san hin amantu. Jaartiin haati mana isaa filmii Hindii fa'aa laalti. Viidiyoo Sheek Abbuutaa fa'aa laalte. Antee bannaati tiraansileet naa godhaa jette. Shiinni kun dhuga dubbataati. Bara Abiyyi paarlamarra jira. Bacbaacaa jetti si'eele. Yoo viidiyoon Sheek Abbuutaa tan isin laaltu hin jiraanne filmii Hindii fa'aa laalti malee waan inni paarlamarra taa'ee haasa'u san hin laaltu. Haga inni kijibu waan beektu. Wallahi. Rabbiin isin khadda. Bara amma isin walumaan nyaachuu jirti, walumaan dhuguu jirti mi? Waan inni oofu tana isii ittiin amantuun siin jedhu. Saniifuu waan akkanaa keessatti uummatummaan qabdu, uummatummaa waan hin qabneef haga bultii isaanii keessatti amanamummaan qabneef siin jedhu. Amma osoo naa fi Abiyyi waliin ceene Zinnaash ana bootu gooti si'eele. Biyyaaf kanaatu irra wayyaa jette. Kanaatu irra wayyaa jetteeti ana filti malee Abiyyiin filtu. Antana jala mureetiin siin. Wanni inni nama fixuuf, wanni inni nama gatuuf tanaa jechuudha. Uummata keessatti siyaasaan isaa kuftee jirti, uummatummaan qabu hawaasummaa keessatti diigamtee jirti si'eele. Saniifi nama fixa kanaa wajji yoo yeroo gubde siitu isarra maraataa jechuudha. Siitu isarra maraataa jechuudha. Dhugumaan siiba. Siitu isarra maraataa jechuudha. Oromooti. Wanniin si kadhadhu, wanniin jala muree yeroo hunda sitti wayiwaa dhukan. Unity. Sigale. Unity is power. Tokko yoon taane yoo waliin dhageeffan yoo jara kanarra dhiibbaa buutee jara kana kabaju bakki ati geessu hin jirtu. Injifannoon ati fiddu hin jirtu. Sigale. Anjala mureetiin siima. Sabni doofaan qabu ka doofaa saba godhu hoogganaadha. Ka leencaa saba godhu hoogganaadha jechuudha. Oromoo dheengadda xiyyitii dura jaawar dhaabsisee taankii dura dhaabbattee qomasii rasaasaa kennitee wayyaaneen Maqalee galchiteetu arra waan hoogganoonni keenya dafaca'eef waan hoogganoonni keenya walirra bobba'uu tureef milishaa PP irraa dhorkuu dadhabee jechuudha. Maaliif namni kallattii kaa'u hin jiru jechuudha. Hoogganaa jechuun kallattii argisiisa jechuudha. Wuno olaan rakkoon ta'e jeessi garsiisa. Saba tokko ka hoogganaa godhu, ka goota godhu hoogganaa, ka luyina godhu hoogganaadha jechuudha. Saniifuu hooggantoota keenya jabeeffachuu. Hooggantoota keenyaaf hoogganamuu nutis jabeeffachuu qofa osoo hin taane hoogganamu. Hoggii isaa wal lolanii tokkorra warree tokkorra dhiibbaa godhu dhiisuu maaliif wal loltan? Nuti tokkummaa isinirraa feena malee garaagarummaa isinirraa feena. Jettanii dhugaatti himuu. Jaawar kophaa isaa nuun fayyadu. Lammaan kophaa isaa nuun fayyadu. Taayyeen kophaa isaa nuun fayyadu. Marruun kophaa isaa nuun fayyadu. Garuu yoo dandeettii qaban kana waliif fidanuu nu fayyadan. Saba akka sibiilaa ka cabuu hin dandeenye ijaaran.
تقول بي قرتي فيني قفو بلشو جرتو سنة ديسي وياني إثيوبيا بيرخوتي أفريقيا إست أفريقيا بيرخوتي أفريقيا ساوث أفريقيا أنا مفروض ترتبر وياني بكبيرو ديسي يمن كيسا أمارتي چنفوني وياني إس دريت أيارا كيسا سينتي أندلغاچو سيجين فوني وياني إسات أيارا أمبررو ديم دريت أيارا بكي سيفتين الدنيا تنرى دريت أيارا تيبه إتش سينتي أندلغاچو سيجين فوني وياني إيادتني tokkummaan keenya sandiige arra warra tokkummaa dhabuun keenya adda faca'uun keenya wal qooduun keenya walirra bobba'uun keenya namicha finfinnee malee aangoon qabne tawgisa garaa seenu helikofteraan seenu sigal sodaa keessa makiinaan asii deemee aambo dhaquu dhiisi makiinaan asii deemee hoggisa garaa seenu helikofteraan seenu yaala sigal kana firraa haasuu dadhabnee jechuudha. Meedda faca'uun hangam takka akka nama xiqqeessitu hanga saba guddaa xiqqeessitu laata. Tokko ta'uun guddaa fedhe akkatti si harka deebiftu laale. Wanni isaan har'a maraataniif tokko ta'ani. Wal dhageenya numa haasofne. Kunoo warri ollaa keenya Amaarillee nurraa laallateeti. Tokkummaa hayyoota Amaaraa jee qopheeffatee har'a PP'tutti seenee wanta cabsee yeroo biroo dabarsan malee nama dhibbaa ol hayyoota isaanii wali qabanii yoo ichi tokkooman nuuf gaariidha. Nama ollaan nagayaan jaa yoo Amaarri nagayaan qabaanne nuuf ba'aadha bees yoo Soomaleen nagayaan qabaanne nuuf ba'aadha. Isaan nagaya ta'uun isaan wal mari'achuun wal dhageeffachuun nuuf nagaya malee nuuf gartee kennaadha malee ba'aadhaa miti jechuudha. Saniifuu waliigaluu yoo waliigalte alaa galta yoo waliin galle immoo alaa galuu dhiisi aluma sanittuu nagayaan harkattu jechuudha.